Orsiisa olma gafaa waan qabdan darba. Olma gafaa. Gammeen hin ulfaata. Gammee taraa hin ulfaata. Mana baay'ee argaa. Jiru nyaata bakka gammee taana. Wini ko fudhate. Bueno. Thank you, God. Galatoomii haadhoo galatoomii kabaja olaanaa na bira qabda. Nama kumaa dhibba sadii kana keessa dhiirri jiru jechuudha ka kolee hundisaa. Kabajaana wiinii koo fudhadhee deema. Wiinii kana joollee isgoo jedhaaran. Qabadhu yaadu. Yaala dhabannaati shii yaala naman qabu wallaahi naman qabu kaarri didee mucaanaa kennaa ture kun amma fi naa erge. Adeemsi si nama nu Aslii. Wallaahi kunoo baagiraawundi si garsiisu. Inamanta? Homaa rakkoon hin jiru qabsoo keessatti dabilii tuqaa fi dabiliidhaan nama hoosistu. Dabiliinuu nama hoosistu. Noo jedhi namaa inni dhugaa rabbii namoonni noo jedhanii namoota giiftii kennuu hin dandeenye miqqanyaa. Miqqanyaa giiftii naa kennuu hin dandeenyetu natti miqqanyoomaa. Asliin fudhachuu qaba yoo akka inni fudhan jettan taappii godhaa jedhi. Dura bilook na godhisiin jedhee amma dhiisaa homaa rakkoon hin jiru qabsoodha kun. Yoo fudhattes homaa miti. Nati sodaadhu ani sodaadhee harka kennadhee hin beeku. Dhumarratti shimalan itti fidaa'uun dadhabee gaayise shimalaanan as keessaa ari'aa shimala tokko qaba. Mangisti silkiin asirra jira kana dawwalaa jirtu. Silkiin asirra jira baara. Guys, akkasuma bira jirran. Kabajaa wiinii kiyya fudhadha lakkoon jiru. Abaaboo afur naa kenna. Abaaboo afur keessatti taasifa. Yes. Abaaboo afur. Taappii godhaa. Saari galatooma galatooma eebbikoo akkamii. Thank you galatooma. Akkas dabilii kanarratti harkaan baasaa mana fagee. Akkanatti gudii wal godhuun jira mannaa tolchuu. Leenca argatee. Gaa'is argatanii? Leenca. Maayilu. Sitti qabbanaa'ee. Leenca bar. Oh my God. Qabbaneeffattee. Dhiisi waan dhufuun beekani. Leenca moojoo. Leencatu kennamee. Maaltu si bu'e garuu dhugaa waaqayyoo. Dabil, guys, dabiliin kun osoo hin dhumin. Nu baay'isiin jedhee turre. Ashir akkaan miliqa. Wallaahi leenci silkii kiyya dhaamsa. Qaalixeessaa guddaa. Meensuurachi jira. Meensuur baatu jira. Amma miliquufan deema. Eessa miliqa uffata igana haasofnee nagaa walitti dhaamanna waa'ee irreechaa haasafu. Maal jechuudha wiinii kiyya 23 akkamitti? Maa wiinii miti waan biraatu waan baay'ee barra namaa kenna namni yoo nama jaalatu. Kunoo bombodin. Na balleessi jedhe. Baay'eetu jaalata bara. Kaansel si godhu akka wiinii si jalaan banne. Dhugaa? Dhugaa rabbii. Aslii na jaalattaare. Eshi na jaalattaare. Na jaalattaa? Aslii. Na jaalattaa siin jedhe wallahi irraa balleessa. Maa balleessite reeti? Ana si balleessu qaba war si balleessuuf yaad. Dhugaa dhime. Wallahi makka si jalaa bade miskiina koo. Kuno wallahi si jalaa bade. Kuno. Tuquun qabdu ture barat. Miskiina kennachuun beeyne wallahi. Miskiina wallahi. Bataam nan deema bakka.
deemina dhokko bakka ofsi. Baay'ee garaan dabadeera. Osuma garaan nyaatu surraa balleessa ishii nama jaalatan irraa balleessuun baay'ee ulfaataadha. Otoon sitti himuu naan jedhaara. Silaa yaa asiliin tokko qaba ture dhugaa miliquufan ture garuu yaa. Akkari irraa si balleessaa ati agati eeyyattuuf na jaalata yoo eeyyatta akkatu quba itti hidhataa jira bara. Anaa itti hidhataa jiru balleessite bara wallahi irraa balleessuuf wallahi kun hojii irraa balleessiif naan jedhaa ture. warri dura leenca sii kennanii xiiqiitti nagalchan sun siifaa kenna nama dhufanii. Kottaa kennaafam. Damee kottaa kennaaf. Leenca moo? Leenca miti kan sii kenname dur. Dhiisi haa dhokko bakka dhiisi. Irreechatti sinyiin ergaa. Dalee. Dalee. Kun jaartii qabama akka nama dha. Hallat yelat. Kominti gorame. Ka'ee biyya galuu jira Ameerikaa fi Kanaadaa deemuu dadhabe. Shamarran Oromoo kana kan jaaladhee kan dhiisa hunduu arumatti wal fakkaata. Nagaan irraati dhiyaamee dhiisu qaba. Ndas chaarjarii fide jettee na shawwaddee na dhaqeeffata kamera jalatti dhiitte. Lakki. Subhanallah hattu. Dividerii fide jettee deemne. Lakki. Wayyoo turree qabdi. Turree qabdi. Amma maaltu si ilaalchise mee? Maal dhiirati miira akka dubartii ilaalle yoom laala. Ati Arsenaal deeggarta Manchester deeggarta. Kubbaa ilaalu baay'een. Arsenaal dhufeenyi sobatta. 12 jalaa bifi. Ana moreedii irra jaalattaati. Eenyuun dinqisiifatta anaaf reedii keessa. Anaaf reedii hiriyaa kiyyaa keessa eenyuun dinqisiifatta eenyuun sitti tola. Gaaffii qabaaree kun. Eenyu reediidha? Reediin si bira jira? Doogii dalaguudhaaf. Hin jiru wallaahi. Maal jechuun si dinqisiifata malee. Reedii TV's nan Anaaf no dirqama tokko tokko ka irra dinqisiifata. Anaaf Mubaarakiin keessaa Jabi Taamirgaati. ka irratti ko parsanti illee naa ta'uu dinqisiifata. Wii nagausa. Wii isallee dhiisi gaaffii. Isa kanallee dhiisi gurguramaa wal qorraa Aslii. Parsantiidhaan parsantii natti nishi parsantiin biwa. Dirqama yoo ta'e. Hin qabu parsantii wal qixa sallamanu. Barataan hundi qabxii wal qixa fidaa? Hin fidani barattoonni tokko tokko wal qixa kan fidan jiru. Amma anaa Mubaarakii maal kenna wal qixa ani gurraacha inni diimaadha ani qal'aadha. Ana biratti hin jedhee Inni booltuu. Ana biratti. Akka ilaalcha kiyyaatti. Ana biratti. Maali ati akkamitti akka Hayilamaara biyya tokko nu laaltu sirriitti nu laali. Ashii bakka muuniku. Deemtaare? Nyaata fudhatu? Amma gaaffii qormaataa akkasii dhiisiiti taphadhu. Ashii. Si affeeruu barbaadan nyaata? Bayyaanatii moo? Bayyaanatiin afaan Oromootiin maal tureyyuu? Natti mimee afaan Oromoo. Dhugaa maalidha afaan Oromootiin? Nyaata gosa gosa. Akkana jedhamaa jiru. Meena biratti barreessaas. Dhugaa maalidha anuun beeku. Bayyaanatiin maal jedhama afaan Oromootiin? Gosa gosa. Bayyaanina. Maal jedhamu jiru himii nyaata. Gosa. Gammee maal jedhama bayyaanatiin yoo kana nyaataan handa wallee firii koo maal jedhama rabbi jedhe. Ati viidiyoo nyaataan handa wallee Ameerikaa yoo jira bar bayyaanatiin. Nyaata maal jedhama? kabraa muchakkali. Okay, nyaata adda addaa. Ayi firii barati. Ita maareessa. Nyaata adda addaa. Nyaata adda addaa. Akkana jedhama jechuun sirriitti afaan waltawaatiin bayyaanatiin maal akka jedhamu. Nyaata adda addaatii jedhe. Barsiisaa afaan Oromootti na barreessa koomentii kana by the way hin dogoggore. Akka godha guys nyaata gosa.
Ilama sila kan tidak nyaanni gosee nyaata akaakuu ishii abaabonaa qopheessaa. Nyaata gosee nyaata akaakuu nyaata adda. Wal gootan Umar warwaataa bulee koomentiin haa godhime Umar baga dhufte saree gastii manaa qoy firiin kunoo as jala jira. Saree. Abaaboo. Bomboo tokko yaa. Firii Umar maal wal gootan? Umar kam? Warwaataa bulee firiin galchinnaan jedhee. La ijoollee hiriyoota kiyyaatuuf koomentii jala jiraayi. Maal wal gootan jedhaniira. Wallallee. Waan garaagaraa. Hundi keenya baay'ee si jalan. Keessan ani immoo baay'uma tokkoon si mararfadhaa dhoobu. Amma si garaaraan miidiyaan waan jiruuf. Thank you. Maali garuu isin warri Itoophiyaa kun maal itti baariin keessa maa feesbuuk adiin aan deebistu meseenjarii fa'aan gisee tokko dawwala lubu. Hoo ani barmee qoy feesbuukii dhuma kam akka hordoftu hin beeku. Feesbuukiin maqaa kootiin 30 olti jira. Followersiin isaanii kaanii 69 kaan 39. Kunoo Aslii Muhammad jedhi isa followerii 57 qabu kiyya. Na deebisi dhaqee attuu aadiinatti ergime bareedduun akka keetii kun yeroo jalqabaatiif aadnaa gaafattu guyyaa kiyya naa bareechi maal waa dhoogu guyyaa kiyya bareechi Asladdiin jettee Asladdiin guys taa'ee godha nama waa jira amma sitti naa jejeetu la feesbuukii irratti hoon jedhee ergaa na erge Aslaa ASI I jechuun i afaan Oromoo I L dha miti achi LED Dhufne Muhammadi ijoollee nama qonjo baratu barakadhaa ta'e. Dhugaa inaan jedhu isin jara. Shi jettee? Asliin siin jedhe. Hayyee bakka. Guyyaan kee. Moneet beeksisaa ijjataa jedha. Tokko malee pages Facebookis tokkuman qabahanii maal gootanii isa deemtanii follow gootanii. Warra moneet beeksisaa jedhee followersii 33 69 hedduu isaaniitu jira. Isaan report naa godha. Asli amma nama verify gochuudhaaf nama credit card naa kaffaluun dhabe. Credit card hin qabu. $14 nama naa kaffalu. $14 nama naa kaffalu. Kan booda verify irratti godhee warri fake account kun marti isheen gubatti. Okay. Bakka sarara sadii santu. Oi. Mufida? Sarara sadii kan kiyyarra moo keerra? Keerra. Sarara sadii okay. Meta verify ka jedhu jira. Maal jira achi jira? Achi jala verified ba jedheen qoy next jedha next gaafa tuqu sign up godhi jedha. Galatooma sign up gaafan godhe immoo pay to get benefits jedha. $14 jedhan kan faltaa jechuudha. Achi gaafa isa tuqee immoo baankii inni jira deebiiti immoo continue. Add credit or debit card jira, add PayPal jira, random code jira. Cardidhaan yoo naa kaffalee jechuudha. Anasi process godha wanno godhi jedha suura kee ingalcha live fudhata suura kee achi passportii sana fudhata san booda verify godha jechuudha. Pasuu qabda. Fakki mootu gaafii kiyyanaa deebisuu qabda.
Malee namni Oromoo kafaluu danda'u. Ani nan dadhabe min jenne. Afaan nan jallisin namni Oromummaa minaamin jedhee baatiidhaan $14 namarraa kafalu hin jiru. Wanduguma sitti hima. $14 jechuun yookiin Ameerikuma sanuu mataa keetii deemuu qabda malee diyaaspooraan intala Oromoo jedhee baatiidhaan $14 kaampaanii feesbuukii sii gabbaru. Dhagaika Aslii. Ani bar $14 jechuun birri Itoophiyaa kuma tokko birriin guune birri 500 wayi 600 wayidha. Laaqana miti ciree irratti qursii ciree kiyyaarra dhaqee kaffaleef baasuu danda'udha. So ani bar $14 kaffaluu dadhabee miti. Gaafa feesbuukiin ko verify ta'e kanfaltiin naa kanfalama mataa saaru kanfaltiin feesbuukii irraa argadhu iyyuu deebisees dachaa kanfalama. Kaampaanii feesbuukii keessan dalagu haa dhokkumaa. Ani isa jalqabaa kana nama kireedit kaardii qabu kaffaluu danda'a jedhee malee yeroo hunda isa jalqabaa kana anatu ispoonsara sirraa taasisa ijoollee hiriyoota kiyyaa. No problem, don't worry. Okay? Maarree kanaaf na qabadhu na gadhiisimaaf jettare. Birriin $14 waan salphaa waan xiqqeessuudha bir. Har'allee hin canamne namaa kennu $304 biteeti miti. It's simple, guys. Dolara birrii $14 miti $14 naan kaffalu Oromoon koo ji'a ji'aan. Stofuloo. $14 kaffaluudha. $14 kun baati sirraa kaffalamu xabaayii toluu qabdu. Amma xiqqoo xabaayii qabdu la. Maal gaafii namni si gaafatu gaafii amantaan fide gaafii finfinnee goota daftee namaan deebiftu bar rakkoon kee. Akkasi finfinnee gaafii finfinnee akkasitti Asliin ilaalaa hojii isaa rabbiif jedhas. Mubee. Hojii Aslii ilaalaa. Mubee biloog goota. Fuluun feesbuuka kiyyaa 73. 73. Moneet beeksisaa ijjataa jedha feesbuukiin koo. I love you. Arsenal saa meeqatti qabaa? Kabbareessa maali የሚገርምሽ ነገር ማኪ moneet የተከበረስ አንተ አይባልም። Arsenal saa meeqa qabaa? Gabaa kubbaa laalaa inni. Thank you በላይ ቆሞዳይ ናፍራክ yes galatoma hundi. Amma moo? Nene asili akka. Eega kolfaan qabee? Yeah. Eega kolfaan ta'a. Mooni beenu tena deemee kubbaa laalaa. Si affeera Aye. Dhuftaa? Danda'a dhagaani kubbaan jaalladhu Aslii garuu yaalan laala badaa miti. Qananiisaa hoteeloo deemnu? Qananiisaa deemnu? Istoofurulla. Qananiisaa si geessee. Deemtu? Qananiisaa hotel geeffadhu ka'e shugguxii dhuguu achi geessee. Deemtu qananiisaa hotel. Aslii dhibka. Ajandaa nun godhin ajandaa torbanii. Achi sharaatoon si geessu? Hin barbaadu eessayyuu dhaqa. Abbaate. Oromoon safuun nu guddifate abbaate ta'u dhiisi waan akkasii keessa harkaan qabnu nuti. Rakkoon shamarran Oromoo kanaa maal rakkoo qaba yaa hoteela deemtanii fataa jettan? Maal jechuudha? Maal goona hoteela? Manni keenya iyyuu anaaf mana keenya keessa taa'ee lakuun onlaayinii Aslii. Bisaa maal nyaatte? Nyaata mana. Maal nyaatte? Gamme? Kan manni qabu nyaatte. Biddeena waxiidha. Shiroo moo? Lakki maaliif? Shiroos nan nyaadha. Garuu shiroo fi goomana jechuudha. Gara bitaa maal nyaatte? Maal nyaatte? Gara misaa ka dhugaa? Dhuguma waxii ittoo foonii fi biddeen. Maa foon waddada jedhanii biyya keessa foon hin jira? Ani
Ani kan maali akka ta'e garuu hin beeku fooniin uuma. Kiiloon meeqa? Kiiloon birrii meeqa? Birrii 600, 800, 700 waanuma akkasii na fakkaata. Baay'een jaaladha. Aleetii? Kuma jiran abbo kiiloon. Kiiloon qarshii kuma jiran. Dhugaadha? Ispeeshaaliidha. Diimaa isaa qofa kan cooma hin qabne kan moo diimaa qulqulluu isaa birrii 1,000 itti dabaltee bitta. Shiroon cooma hiyyeessaa lubbuu naaf dheeradhu. Shiroo dhugaa rabbii. Namni shirootti na jalaan bu'i. Ani foon otoo torban guutuu foon nyaachuu moo shiroo nyaachuu filattanaan jedhanii shiroo nyaadha. Maalodha inni ati shiroo jaallattu kun akka? Dhiisi asilii dhiisi. Shiroo baay'een jaaladhani. Waa'ee shirootti dhufi. Kambe gadhiisi ka? Bakka kubbaa lallaadoo koo nagaan ture ishii mooni. Ciao Aslii fayyaa ta'ii galatoomii. Mooni. Faadhu. Mooni. Oo. Si jaaladha ishii. Si jaaladha. Thank you. Si kabajaa jiraadhu. Akkattu si rabbii jira beeloftuu sobsii ta'i ani mucaan kee nagaadha.